Magarsaan jedhama. Kan inni irraa dhufee jal'urraan dhufee waa'ee mucaa kanaatti kan dhugaa ba'uu dhufe. Dhugaa ba'uun sammuu lamaan qaba tokko kan kun tokko mucaa kootiiti. Mucaan kun na jalaa funuunni irraan dhaabatu halkan hirriiban qabu halkan dhufee cuqqaalaa dhugaan hirriiba keessaa jedhan madaara balleesseen argaa asitti dhufee waaqayyo naa kadhatamnaanan mucaa kanarraa funuunni naa cite. Amma yaa saba waaqayyo naa galateeffadha waa'een daa'imaa waa'een kaaniti. Mucaan kun funuunaa hin dhukkuba mataa ishee akka nama guddaatti naa qabeetti hin boossi. Funuunni immoo halkanis guyyaa sinuma keessaa yaa waanan godhamnaan guyyaa roobii fidee dhufee asitti kadhatamee fi ati mucaan kun funuuna jettee mucaa kana baattee teessa mana. Mucaan kee kaanserii sammuu namni harkaan itti hojjetee jira. Mucaan kee qaamee kanatti dhabda odoo har'a fiduu baatte. Waaqayyo gidduu sii galeera hojii harka namaati funuuna bichaa miti naan jedhanii asitti naa kadhatamnaa mucaan koo nagaa naa ta'e fayyaa naa ta'e naa galateeffadha. Gaafa mana roobii asitti fidee kadhatamee amma qe'ee ga'utti booruu funyaanii yaa'ee kana caalaa kan sarrafee naa bule amma ammaatti waa'ee funuuna mucaa kana bira jiru. Galateeffadha fi bareechaati waaqayyo. Waggaa funuunni kun itti dhufuu barbaadu mataa koo jetti hin kufti narratti naa qabeetti hoggaan mataa kana qabee fi akkasitti ofitti qabe irruma yaa'u akkatti gadi sirba yeroon daaraan arge ammas deddeebi'eetuma yaa wanni irraa arge ammas deddeebi'ee yaa. Halkan guutuu akkatti ittiin bulee gaafa ayyaana sanii akkatti ittiin bulee roobii fidee dhufee asitti kadhatamnaan halkan sana mucaa kanarratti hin arginu. Amma ammaatti kunoo nagaa sanaa jira waaqayyo naa galateeffadha nagaa naa ta'e mucaan koo kunoo qaamee kanatti dhabuu barbaades hojiin harka namaa kan irratti jazame mucaan kun duudhaaf qaamee kanarratti dhabda yaada baattee deemta malee naan jedhame dubbiin sagalee waaqayyo gidduu naa galee kunoo jiraa ta'e qaames darbee mucaan koo kunoo nagaa naa ta'e naa galateeffadha. Gaafa sana ndau na yada atau simfidin da qorte le inta turte mucaan kun sirkatti already roga dhabeera. Akkam ture mucaan sun gaafas. Gaafa daasti musirra du'aadha yuganna famaa isaati du'a isaati ani waanan godhu dhabe marfeef geessina manni marfee kiniinumatti kennamaan godhu akkatti du'a isaa baqqaan narra lo'aa abbaan akkatti baadhee deemu narra lo'aa bo'aan deema sa'aatii jaatti fidee mana kanaan ga'e otoon barrii kana gubbaarraan ga'e mucaan kunan dura dugda keessaa lo'oo akkatti ol jedhee laale achi dhufee ta'u sinnaa kadhattanii miila keessanitti hidhatame nagaa sanaa ta'e mucaan kun gaafa duraas dhuga ba'uun sanatu tursee mucaan kootti funuunni deebi'e. Yaa saba waaqayyo namni dhugaan baane. Galata jabaasaa galateeffadha Itoophiyaan bareechaa haaleluyyaa. Mucaa kun nagaa godhee sin dura deemaa jira fayyaa ta'ee nagaa ta'ee deemaa jira. Gaafa dhufe garuu mucaan kun socho'uu hin danda'u deemuu hin danda'u already du'aadha akkanuma reeffa fidutti fedhee dhuftee እንደውም ገረ ኮየት ይርታን ተበካታ yeroo sana san jira asitti kadhachiisee reefuun kooyyeetti galee yeroo sana asitti kadhachiisee dhuga ba'umsaan ba'an jedha har'a boruun jedha dhuga ba'umsa ofirra tursuun rakkina guddaadha. Ila gaafuma fayyassan akkuma rakkatanii dhufanii godoo dhufanii inuma namaa ta'a garuu dadhabina kootiinan ofirra tursee mucaa kooti funuunni na jalaa deebi'e. Yaa saba waaqayyo dhugaaba waan waaqayyo godheen dhossiin haa ta'u itti ishee ani iyyuu dhossee mucaa kooti na jalaa deebi'e. Erga kadhatame fayyadamtaa mucaan kun. Amma erga ananitti funuuna irraa fayyadamuu tokko fiteera. Hojja tokko erga si nagaa isaati. Dhuga ba'umsi koommoo lammaffaa kan kiyya baay'ee cinaacha kanarraan ciisuu danda'een garagaruu danda'een deemuu ija kana keessaan ganna waraanaa danda'een ba'uu iji kun natti ta'a lafti nama mara lafan dha'a. Achumaan dhufee asumatti kadhachiifadhee hojii harka namaatiin sirraa hiikkateera. Cinaacha keetti garagari fayyiteetta naan jedhan kun amma waggaayyuu guuteera sammuu tureera anatu bahuu dadhabe malee amma kun nagaa koo fayyaa koo ta'an jira naa galateeffadha. Yeroo sana maal fa'aa gochuu dandeessu?
danda'ee cinaacha kana malee kanatti hin ciisu danda'ee too gad jedhee waan ta'e akka toon kaase achiina waraana mataan koo mana keessa gadi bu'aa danda'ee waa tokko lafaa kaasuu hin danda'u. Cinaacha tokko duwwaadhaan raftaa jechuudha. Kana bichaadhaan rafa kanaan hin danda'u. Ergasii hoo? Amma hundumaan rafa uuma nagaa kooti waggaa tokkicha guutee iyyuu sammuu nagaa kooti. Dur cinaacha tokko ittiin rafta turte ergasii yeroo fayyaa keetti bitatti mirgatti rafuu dandeessi. Galateeffadhaa fi waaqayyoon bareechaa